mari'achuu isaanii feesbuukii ofirratti barreessanii jiran. Mariin gaggeessanis haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa hariiroo gamlameenii akkasumas dhimmootii kutaa sanaa irratti akka ta'e kan barreessan muummichi ministeera Abiy karaa ijaaraa ta'een walta'iinsa keenya jabeessuun bu'aa guddaa akka qabu kunis kabajaa walii bu'uura godhatee akka ta'uu qabu lachuun keenya waliigallee jirra jedhaniiru. Aangoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraanii kanneen hidhaa keessa turan himannaan isaanii addaan citee akka gadhiifaman mootummaan murteessuusaa paartiileen dorgomtootaa tokko mormanii jiru. Murtiin kennames haqa olaantummaa seeraa fi bilisummaa dhaabbatootaa kan dhiibuuf miidhaa uummataa salphisee kan ilaaluu jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa ibsa kennaniin murtiin kun mootummaa dabalatee kan naasise ta'uu bu'aa yeroo dheeraa kan Itoophiyaaf waan gaariif deeggarsa godhaa jechuun dubbatan. Hoogganoonni TPLF duraanii akka hiikamaniif murtii mootummaan dabarse heeraan ala waan gaarii hin taanee fi sababaa quubsaa kan hin qabne jechuun izamaan ibsa kaleessa baasee hubachiise. Kana malees murtiin kun garee qabsoo hidhannootti hirmaate jireenya uummata miliyoona hedduu rakkoo keessa buuse kun itti gaafatamni akka waan irra hin jirretti lakkoofsisaa jedha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed uummataaf akka ibsanitti umrii isaanii fi haala fayyaa isaanii ilaaluun akkasumas marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf jiruu fi haala mijeessuuf akka gadhiifaman murtaa'ee jedhan. Paartii Sochii Deemokiraatawaa Amaaraa paartiin Innaat murtii kenname kanarratti mormii qaban ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatii 14f gaggeeffameen uummata manaaf qe'ee ofiirraa godaanan mooraa keessa qubatan irratti samiirraa haleellaan lubbuu galaafate gaggeeffame booda dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa hojii isaanii dhaabuu tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa beeksiseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame mootummaan Itoophiyaa araara guutuu biyyaaf waamicha gadhiyeessee sa'aatilee muraasa keessatti ture. Gochi kun immoo walitti bu'iinsi hamaan kun akka dhaabbatu gochuuf hawaasni addunyaa yaadda'an iyyata isaanii akka haaressan taasise. Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan Ochaan ibsa barreeffamaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ergeen haleellaan kun jimaata darbee walakkeessa halkanii magaalaa Dadabiit ka Tigraay kaaba dhiyaa irratti kan gaggeeffame ta'uu fi siviilota hedduun kan miidhaman kanneen ajjeefamanis akka jiran gabaasa isaa jalqabaan hubachiise. Michoonni gargaarsa dhala namaa sodaa haleellaa samiirraa dirooniin gaggeeffamuuf jecha hojii naannoo sanatti gaggeessan dhaabanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka jedhutti haleellaa namni 56 ajjeefaman ka jedhe yoo ta'u aangawoonni hospitaala guddaa Maqalee jiru irraa immoo 55 ajjeefamuu fi 126 madaa'uu gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti Tigraay kaaba dhiyaa keessatti waraanni Eertiraa sanbata darbee loltoota keenya irratti haleellaa banee jedhaniiru. Kunis maddeen walaba biraa mirkaniin arganne. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa kana irratti deebii akka kennan gaafatamanii kan jedhan hin qaban jechuudhaan Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Gaazexeessituu bara dheeraa barsiiftuu afaaniif qabsooftuu hawaasummaa akka turte Gannat Mitikkee as Yuunaayitid Isteets keessatti du'aan eega boqottee booda sirni awwaala isheetii dilbata kaleessaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Gannat Mitikkee raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa keessa gaazexeessituuf piroodiisarii ta'uun hojjetaa akka turte yoo ta'u duraanis televezyiyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan hojjetaa turte. Aadaa miidhaa dhaqqabsiisu ittisuu keessumaa akka dubartoota irratti qiyyaafate giddugala Itoophiyaa Naashinaal Seentar jedhamu hundeessuun kan gargaarte yoo ta'u kanneen hoogganan keessaa tokko turte. Gannat Mitikkee waajjira ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti dippiloomaatota dargaggoota ta'an afaan Amaaraa barsiisaa turte. Hoogganoonni biyyootii kutaa Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS maaliirra uggura haaraa kaa'anii jiru. Kunis gargaarsa gama daldalaa fi maallaqaa ka biyyattiif kennamu dhaabe. Hoogganoonni waraana maalii ka biyyattii bulchaa jiran akka jedhanitti baatii dhufu filannoo gaggeeffamuuf waadaa seenanii turan sana dhiisanii waggoota dhufan 4f aangoorra akka turan beeksisan. Uggurri kun maaliirra dhiibbaa guddaa ka qabaatu yoo ta'u ammaa kaasee biyyootii miseensota ECOWAS ta'an waliin daangaa karaa lafoos ta'e qilleensarraan qaban cufamuu dabalataa jedhameera. Akraa Gaanaa keessatti marii guyyaa guutuu eega gaggeeffame booda ibsi kun dilbata kaleessaa barreeffamaan ba'e. Kunis haalli maalii keessaa
kutaa Afrikaa dhiyaafis yaaddisaa ta'uusaarraa murteeffamee jedhamee jira. Oduun ammaaf. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaa waan addaan kuteefi jedhaniiru. Sahay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi. Xumura torban darbee miseensonni hoggansaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee obbo Jawaar Mohammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uutii muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti. Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamne turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniidhees lammiilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra. Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesiin Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran. Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii. Garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kuni miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaanneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu. Garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine. Garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu immoo qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmaannamoo hin hirmaannu ammallee ganaa hin murtoofne malee. Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Ammallee namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota beekamoo ta'an mana hidhaa garaa keessa illee kan jiran miseensuma KFO keessa illee sadarkaa hoggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti kan gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddeessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii of geeffachuu barbaachisan. Deebii of ilaachuu barbaachisa. Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hoggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan Ministeerri haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan. ምህረትም አይደለም ይቅርታም አይደለም
የክስ ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ ካንተ ዲፈማ ሚቲ ቃማ ኢሳኒ መቴቱ ይመተሰን አዳን ኩቴ ዮካን ካሴ kan isaan himataa ture karaa qaama jiraawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha. Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Geediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaati bahan mootummaa murteessuun himanni isaanii addaan citeeraa jiran. እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወይም ክሳቸው የተነሳውን ሰዎች በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ፋይዳ himata namoota kana ka'uu karaa lama ilaaluun ni danda'ama. Dursa namoota galmee lameen jalatti himatamanii turan irraati himati kun kan ka'e. Tokko egaa namoonni galmee lameen jalatti himatamaa turan gaggeessitoota siyaasaa hordoftoota hedduu qabanidha. Egaa sunis dhiyeenyatti biyyi keenya marii biyyaalessaa gaggeessuuf koomishinii dhaabdee hojii irra jirti. Kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaatan waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha. Koongireensiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabboofte arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatti. Wanta baniisaa oowwaa fi midhaaga ta'een magaal guddoo Kameruun Yaawundeetti banam. Tapha jalqabaa dorgommii kanaan qopheessituun Kameruun duuba kaa'uun Burkina Faasoo 2-1 yoo injifattu Itoophiyaan ammoo taphataan tokko kaadii diimaa dirree baheen Keep Verde'n 1-2 injifatamte. Gaazexeessa Ispoortii Gamees gaazexaa Bariisa irratti barkune 3 oliif hojjete obbo Tashooma Qadiidaa waa'ee tapha kana irra dubbifnuuf beeksisuu fi waa'ee hojii isaanii gabaabinaan himuu eegala. Tashooma Qadiidaan jedhama. Qopheessaa gaazexaa Bariisaa qopheessaa ispoortiiti. Gara waggoota 38 gaazexuma kanarra hojjechaa ture. Ammas pireesii Itoophiyaa keessa gaazexaa Bariisaa irra hojjechaa jira. Waggoota kana hunda ispoortii irratti hojjettu moo dhimmoota kaan irratti? Waggoota kana hunda ispoortuma gubbaan hojjechaa ture. Ibrahim Hajiitti kan siin nagayaan akka abbaa kiyyaatitti kan isa lamu. Gaazexaa Bariisaa duraan hoggaanaan isaanitti makamu taanaa qopheessaa gaazexaa Bariisaa ture. Isatu harka kiyya naqabee akkanaan gaazexaa kanarratti hojii kana hojii ispoortii kana hojjedhu kan na godhe Ibrahim Hajiitti. Waa'ee waancaa Afrikaatti kaasna. Kaleessa Kaameruunitti haala ho'aa ta'een eegalameera. Achi immoo Itoophiyaan Keep Verde waliin taphattee 1-2 injifatamteetti. Mee gabaabinumatti tapha kaleessaa akkamiin ilaaltan? Itoophiyaan kaleessa ramaddii tokkoffaa keessatti Kaameruun, Burkina Faasoo fi Keep Verde wajjin. Keep Verde'n seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti illee iddoolee qabdu biyya xinnoodha. Haa ta'u malee Itoophiyaan kaleessa waggaa isii wajjin taphattu akka ilaalletti taphni gaarii ture. Taphni gaarii ture jechuun maasitti fakkaatee ijoolleen teenya kubbaa walirraa fuudhuuf baay'ee tokko carraaqaa turanii. Haa ta'u malee kubbaa kiyyoo keessa buusuuf isa wanni qabxiin guddaan daqiiqaa 90 taphattee 90 san keessatti hoo kubbaa kiyyoo keessan buusin inni akka wannooti akka qabxiitti hin qabamu. Kanaafuu kaleessa Itoophiyaan odoo akkuma taatee yookaan walqixallee baate sila tapha itti aanuuf carraa qabaachuu hin dandeessi. Taphni itti aanu immoo maasitti fakkaate Kaameruunii fi Burkina Faasoo wajjin taphatti. Kaameruun kanaan dura waancaa kubbaa miilaa Afrikaa yeroo 5 kan fudhatte. Burkina Faasoonis taanaan sadarkaa Afrikaa keessatti iddoo olaanaa kan qabdu amma yeroo ammaa kana humna qabdu jechaadha. Garuu Itoophiyaan tapha kaleessaa kanarratti odoo Keep Verde akkuma taatee odoo qabxiisu garagalee sila carraa itti aanuuf hamileen isiitu guddaa taasisa. Maali wanni biraa haafu Kaameruunis dadhabdu Burkina Faasoo wajjiniin akkuma taatee yookaan walqixxas bahuu hin dandeessi mo'achuus hin dandeessi. Garuu hamileen kaleessaa kun kan isii qofa odaan uummataallee baay'ee tokko gochaa ture. Taphni isaan taphatan dirree keessatti akka gaarii ture. Garuu gurbaan sun daqiiqaa 7ffaa irratti kaardii diimaadhaan. Taphaan xumurameen Giniif Malaawiin 1-2 injifatte akkasumas Morokoof Gaanaan 1-2 injifatte. Oduu biraatiin poolisiin Keenyaa lammiilee Itoophiyaa 91 seeraan biyyattii keessa socho'aa turan Mantoo keessatti arguun to'achuu ibsiti. Baqattoonni kunneen dhiirota umriin isaanii waggaa 25 gadi yoo ta'u dameen qorannoo yakka poolisii biyyattii ammaan duraallee godaantonni hedduun magaalaa Naayiroobii fi dhiyeennatti irra deebiin kan qabaman yoo ta'u guyyootaan dura dargaggoonni 44 ta'an magaalaa guddittii keessatti qabaman. Godaantota to'annoo jala oolan afaan hiikuun kan gargaaru Jabbiir Shee Ismaa'il waa'ee dargaggoota qabamanii kana Elias Mulugeettatti. Warri kun kasaraanitti qabamaniira. Warri kasaraanii qabame kun haga dhufee jedhee baatii 4 jiran Naayiroobii keessa.
namatu mana kireessee fi mana keessa kaa'aa ture. Namni 44 kana mana kifilii 3 keessa kaa'anii achi keessatti jiraataa turanii. Sa'a 24 keessatti nyaata yeroo tokko nuu kennanii hojiif nu fidanii jetti. Wanni isaan beekan tokko jiru. Cufanii mana duubanti cufanii akkasitti taa'u malee. Odeeffannoo hawaasni kenneen poolisiin to'ate gara poolis isteeshinaa fiti. Umriin isaanii baay'een isaanii meeqa ta'u? Baay'een isaanii I think ganna 28 gadi. Warra madiyoo qabame kun illee warruma gara South Africaatiin. Dhiyeenya kanatti irra deddeebiin Itoophiyaa irraas ijoolleen baay'ee qabamaa akka jiran dhagaa jirra. Maalidha sababni kanaa? Sababni kanaa I think deddeebisaan nama Itoophiyaa irraa gara South Africaa deemu kun baay'inaan waan karaa kanarra taruuf mootummaan Keeniyaa waan kana irratti hojjetaa waan jiruuf baay'inaan bakka kaa'amanii karaa irratti illee odeeffannoo garaagaraatiin qabamaa kan jiranidha. Dargaggoonni kunniin namoota isaan deddeebisaniif yookaan ammoo dallaalotaaf meeqa fa'aa kaffalu maallaqa? Birri 300 Itoophiyaa warri kafalee illee jira, 50 warri kafalee jira, warri ganaa achi gahee akkaawuntiin kafaluu barbaadu illee jira. Godaantota kanneen deddeebisuun kanneen shakkamanii fi to'annoo jala kan oolan jiru waa'ee isaanii wanti beeknu maaltu jirame? Warra 44 ammaa kana namni qabamee jiru, namni shakkamee jira, isaan mootummaan hordofii godhu jiru. Dargaggoonni amma qabamanii jiran kunniin egereen isaanii maalime? Gara biyyaatti deebifamu moo maal ta'ame? Egereen namoota qabamanii haala lama irratti murtaa'aa. Tokko warri qabame kun deddeebisa namoota keessatti miidhamtoota ka jedhamutu ilaalama. Victim, if they are victim ka jedhu. Yoo miidhamtoota deddeebisa namaa keessatti ta'an ragaa bayanii akka nama ragaa bayee sanitti gara biyyaa deeffamu. Hidhaan waggaa tokkoo fi ji'oota jaambooda jimaas dabree hidharra akka gadhiifaman Qondaalii Kafaa'oo Abda Janee Xaafaa akkaataa itti gadhiifaman ilaalchisee yaadisaa BBC kenna. Qaamni nama reesiis hin jiru ka jedhu Abda Janeen waa'ee gadhiifamuu isaanii qaamni mootummaa dursee itti himee akka hin jirre dubbata. Waa'ee Likeen Habtaamuu Xibaabuu gadhiifamuu isa dabalatee dhimbirarraatti dubbisa. Akka muuxannoo mana kanaatti sa'aatii 11 walakkaatti manatti ol gallaa gara galgalaa jechuudha. Sabooda mana sitti cufu ganama sa'aatii 12 taa'u nuuni sa'aatii 11 walakkaan mana gallee halkan sa'aatii 1 walakkaatti mana bananii oodili wanta kana dura hin beekamne jechuudha. Sabooda anaa fi Sibaas Naggaa mana tokko jirra ture. Dajanee Xaafaa fi Sibaas Naggaa bahaa qodaa keessan fudhaa jedhanii naan waaman. Ani yeroo sanatti maaliif akka waamame hin beeku. Tuuttaadhuma uffadhuu fi kitaabaan akkan dubbisaa jirutti tuuttaaf kitaabuma fudheen bahee naan bahu qodaa kee fudhuu bahee jennaan lakki ani iddoon deemus hin beeku waan ta'eef akkasumatti iddoo sin nageessisan hin deemaan jedhe. Kanuma hin beeku. Kanaa booda gara alaatti bahaniin naan gadi bahu ijoollee warri gareen keenya oddoo 3 jirraa gareen Jawaar nama 5 gareen iddoo biraa nama 13 dura 14 turanii ani kophaan ture. Gara waggaa fi wayii kophaa koon ture booda mucaa wayii natti naa fidanii garee keenya keessaa mucaa sana wajjiniin wal faana naa baanu warri garee namni 13 sun yaa'aa jiru. Isaa booda yookaan nu yaatu yookaan immoo akkuma oduu tokko dhageenyu iddoo biraan geessu an jedhu sana shakkiin of keessaa qaba ture. Mee himanni keessan adda citeeraa jedhame amma mootummaan akka beeksiseetti maal jechuudha kun akkamitti hubattan sin? Miirri isinitti dhagahame hoo maali? Akka nama dhuunfaatti achi bahuun duras badii hin qabu. Ani biyya kana keessatti umurii koo guutuu waggaa 27 yeroo 14ffaadha maneedhaan ani biyya kana seene. Yeroo 14 bar tokko adabamiin beeku, naamusaan adabamiin beeku. Garuu jireenyuma keessatti siyaasni biyya kanaa gar tokko garan taanitti deemu anuma fiiganii qabuudha han barame. Duras rakkoo hin qabu. Bahuudhaafis yakkan qabu himannaa sobaati. Himannaa sobaatiin addaan kutanii jedheen amanaan akkasitti. Kanaaf ani bahu gaariidha. Garuu ani bahu rakkoo biyya kana keessa jiru hiikaayyaan jedhu yaaddoon qaba. Yoo kun calqaba ta'e baay'ee natti tolaan ilaalla waliin. Garuu hiikamni koo qofti rakkoo biyya kanaa kan Oromoo san Itoophiyaas rakkoon biyya kanaa eessa ga'e jedhu iddoo rakkoon biyya kanaa ga'e sana hiikaayyaan jedhu hunda keenyaaf gaariidha. Mee kana dura dhaddacha irratti isinis taatanii kunneen isin waliin himatamanii turanii himanni isin irratti saaqame himata siyaasaa ta'uu marii siyaasaatiin yookaan immoo fala siyaasaatiin kan furamu akka ta'e himaa turtanii tarii mootummaan isatti amaneet nu hiike yookaan nu gadhiise jettanii amantu yaadni mootummaa jijjiiramee reettanii yaaddu?
biyya kana keessatti waraanni dhaabbatee namni waliigalaa hunduu namni biyya kana na ilaallate jedhu akka mariitti seenu hammiidhame akka deebi'ee ijaaramu rehabilitation reconstruction akka ta'u dimokiraasiin biyya kanatti akka babal'atu yoo ta'e malee biyyi kun akkaataa kanaan deemuu hin qabdu hin jedhu intarastii qochi keessas taa'ee ibsaan ture. Ammas kanuma ani qabsoon karaa nagaa wayyaa namni yoo nagaa uume wayyaa biyyoo nagaa uume wayyaa addunyaa keessatti warruma nagaa uumanitu karaa dheeraa deemanii isa kana fedhii qofaatu hin ta'in saayinsiin addunyaan itti jiraatu waan ta'eef saayinsii kana maqsuu hin dandeenyu. Egaa fedhiin immoo achiin jiru maal akka fakkaatu walumaan ilaalla. Jimaat Dabree Jawaar Mohaammed dabalatee hooganoonni paartii KFO fi namoonni isaan waliin himataman hidhaa qaaliitti irra gadhiifaman. Himannaan isaanii addaan cituun maan jechuu Firaa'ol Balaayee abukatoo isaanii keessaa tokko ture Abkaadir Bulloo dubbifte. Kan dhiifamaa kuni himata abbichi karaarra ture san yookaan nama saniin adabsiisa jedhee ittiin deebisan dhiisee jedhee abbichi dhiifamaan abbichi gaafatusanidha. Sunillee maaliin ta'a himanni sun namni itti himatame kuni yookaan iyyannoo dhiyeessee qaamni boordiin dhimmi ilaaluu fi kanaaf kan ilaalu mirkaneesseeti yookaan pirezidaantii biyyattiitiin kan mirkanaa'u jechaadha. Himata kaasuu kan jedhamu kuni qaama himata sanii armaan dura dhiyeessisantu abbaan alangaa jechaadha. Himata ofii kaasaa jechaadha. Garuu kan amma dhufetti as deebinu ammoo amma kan jedhame mootummaan himata armaan dura addaan kute jedhamii kan jedhame amma. Egaa isa amma kuni lachuu keessa hin seenu beeka amma yennoo Procedure amma sitti kana keessa seenu mootummaan himata kana haala confidence yookaan abbichi warri himatame kuni boru hin gaafatamu. Manni kuni yeroo dhumateera haala nama jechisiisuuf miti. Kanaafuu haala madalame kuni haala addaatiin mootummaan himata kana addaan kuteedha. Addaan kute jechuun ammoo yoom sochoosuu danda'a, yoom maal godhuu danda'a, aangooni waan kana dhiisuufis taate itti fufuu kan mootummaa ta'a jechaadha. Kana. Akkamiinidha kan manni murtii nama akkamitti isaan ilaala innocent jedheetu fudhataanii kana booddee akka homtuu irra hin jirretti ilaalamu. Yaa kun wanti beekamuu qabu asirratti namni shakkamuun ani atilee shakkamuu hin danda'a eenyullee shakkamuu hin danda'a. Namni tokko yakkama ka jedhamu eegaa manni murtii aangoo qabu gadi taa'ee dhimma isaanii ilaalee falmii godheeti murtii irra kennee ebalu yakka kana dalagee jira. Kanaafuu namni kun yakkamaadha ergi jedheen booda namni tokko yakkama ka jedhamu. Yoo san hin taane shakkamuu qofa dhiisi osuma falmii irra jiru ragaan fedha haga dhaga'ee haga abbaa seeraatu abbaa murtiitii afaan hin baanetti namni kun qulqulluudha jedhamee laakkaa'ama. Kalee shakkamee mana murtiitii gadhiifameef qofa yakkamaan jedhamu jarri kun afaan seeraatiin qulqulluudha nama yakka wayituu hin dalannee jedhamee fudhatamaa. Kana booddee dhimmi isaanii yookiin himanni isaanii ka'uu danda'a waan akkas jedhus kan jedhu argeerannaa isarratti maal jettu siin? Wanti mootummaa wanti dhoorgaa hin jiru. Akka haalli itti cufamillee haala waan san ta'uu akka danda'u haala xiqqoo shakkuu akka dandeenyu haala san fakkaata.